araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu araarri kee hallelujah araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu hallelujah araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu araarri kee dhuman qabu gooftaa hallelujah dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu maalina wal bira qaba anjalala kan kee kana bara jireenya koo hunda kabajolfina si kenna maalina wal bira qaba anjalala kan kee kana bara jireenya koo hunda kabajolfina si kenna maalina wal bira qaba anjalala kan kee kana bara jireenya koo hunda kabajolfina si kenna araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu araarri kee hallelujah araarri kee dhuman qabu gooftaa dhuman qabu araarri kee dhuman qabu Yesuus dhuman qabu maalini hallelujah maalina wal bira qaba anjalala kan kee kana bara jireenya koo hunda kabajolfina si kenna maalina wal bira qaba anjalala kan kee kana bara jireenya koo hunda kabajolfina si kenna jaalallati anaaf qabdu dinqiidha tasammitti koo gooftaa koo dhaabataadha jaalallati anaaf qabdu dinqiidha tasammitti koo gooftaa koo dhaabataadha injijjiiramu ingeeddaramu haalaaf yeroodha indaangeeffamu injijjiiramu ingeeddaramu haalaaf yeroodha indaangeeffamu injijjiiramu ingeeddaramu haalaaf yeroodha indaangeeffamu jaalallati anaaf qabdu dinqiidha tasammitti koo gooftaa koo dhaabataadha jaalallati
anaaf qabdu dinqiidha tasammitti koo gooftaa koo dhaabataadha injijjiiramu geeddaramu ala biroodhaan daangeeffamu injijjiiramu geeddaramu ala biroodhaan daangeeffamu injijjiiramu Yesuus injijjiiramu geeddaramu ala biroodhaan daangeeffamu maaliina waan bira qabaa anjalala kan kee kana bara jireenya koo hundaa bara jireenya koo hundaa kabajolfina si kenna maaliina waan bira qabaa anjalala kan kee kana bara jireenya koo hundaa kabajolfina si kenna galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee haleluuyaa maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee haleluuyaa maalan deebisa haleluuyaa galataa malee maalan deebisa 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 galataa malee Yesuusee maalan deebisa siif galataa siif galataa gooftaa koo siif galataa siif galataa gooftaa koo siif kabajaa tutaa siif kabajaa tutaa siif haleluuyaa siif kabajaa tutaa 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 siif kabajaa isa waaqayyoof galata haleluuyaa siif kabajaa tutaa siif galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee Yesuusee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa galataa malee maalan deebisa siif galataa siif galataa gooftaa koo siif galataa siif galataa gooftaa koo siif kabajaa tutaa 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 siif
siif kabajaatu ta'a siifi siif kabajaatu ta'a siifi ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii sifta hallelujah waaqeffamuni sifta hallelujah leellifamuni sifta waaqeffamuni sifta leellifamuni sifta hallelujah waaqeffamuni sifta Jesus ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii sifta waaqeffamuun sifta leellifamuun sifta hallelujah waaqeffamuun sifta hallelujah leellifamuun sifta Yesuus sifta waaqeffamuun sifta leellifamuun ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii ati guddaadha guddaan olii ati jabaadha jabaan olii sifta waaqeffamuun sifta leellifamuun waaqeffamuun sifta leellifamuun sifta sifta waaqeffamuun sifta leellifamuun galanni baay'eeni faarfannaaf jechuuni sifta uqubaan sifta gara korraa fuudhee maqaa kee eebbisa aarsaa koo dura keetan aarsaa galanni baay'eeni faarfannaaf jechuuni sifta uqubaan sifta gara korraa fuudhee maqaa kee eebbisa aarsaa koo dura keetan aarsaa galanni baay'eeni faarfannaaf jechuuni sifta uqubaan sifta gara korraa fuudhee maqaa kee eebbisa aarsaa koo dura keetan aarsaa galanni baay'eeni uqubaan jechuuni sifta uqubaan sifta gara korraa fuudhee maqaa kee eebbisa aarsaa koo dura keetan aarsaa galanni baay'eeni ulfinaaf jechuuni sifta uqubaan sifta gara korraa fuudhee maqaa kee eebbisa aarsaa koo dura keetan aarsaa galataa mootii moototaa hin qabdu fakkaatti eenyu singitaa ati naaf addaa garaa koo si jaallata galataa mootii moototaa hin qabdu fakkaatti eenyu singitaa ati naaf addaa garaa koo si jaallata
galata oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti qabdu sita ati naafadda garaan koo si jaallata oduu galata oduu galata oduu galata oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti eenyu singita ati naafadda garaan koo si jaallata oduu galata oduu galata oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti eenyu singita ati naafadda garaan koo si jaallata oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti eenyu singita ati naafadda garaan koo si jaallata haleluya 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 safuudha kankee safuudha kankee galata kee galata kee galata kee galata kee galata kee galata kee galata haleluya yesus waaqeffadhaa ganama kana waaqayyo hafuuruma tasgabbaadhaan haleluya galateeffadhaame du'a keenya jireenyatti geeddareera waaqayyo hir'uun keenya cubbuun keenya hundumtuu karaa Yesuus Kiristoosiin nurraa fudhamee ijoollee waaqayyo jedhamuudhaaf abootu arganne haleluya haleluya Yesuus haleluya hafuuraan waaqayyo wajjin wal argina ganama kana hafuura tasgabbii kanaan waaqayyotti dhiyaanna galataan dhiyaanna waaqayyo dura galata qabna waaqayyo of obboloota kopheettuu sin karaa Yesuus Kiristoosiin awwaala keenyatu baname diinota warra qayyoo warra turretu ijoollee isaa jedhamuudhaaf carraa arganne haleluya araarsuu hojii fannoo Yesuus Kiristoosiin jireenyi keenya seenaan keenya naara'e haleluya oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti eenyu singita ati naafadda garaan koo si jaallata oduu galata mootii mootota qabdu fakkaatti eenyu singita ati naafadda garaan koo si jaallata haleluya Cubbamaaf lubbuusaa kennu si maaleenyuma nama gariif kawaabii darbu tariin ergama
cubbamaaf lubbuusaa kennuu si maaleenyuma nama gaariif kan waa miidhaguu tarii ni argama. Kan cubbamaaf lubbuusaa kennuu kan cubbamaaf lubbuusaa kennuu si maaleenyuma nama gaariif kan waa miidhaguu tarii ni argama. Kan cubbamaaf lubbuusaa kennuu si maaleenyuma. Jaalalli kanarra caalu eessatti argama? 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 Jaalalani moo'atteettati hundumaa. Jaalalani moo'atteettati hundumaa. Jaalalani moo'atteettati hundumaa. Yesuuse jaalalani moo'atteettati hundumaa. Jaalalani moo'atteetta Yesuus. Jaalalani moo'atteettati hundumaa. Jaalalani moo'atteettati hundumaa. Booddee koo laalu fannoo koo baadhee si duukaa deema. Isatti naaf ilaalte fina bara qabaachuu faana qaba. Mijaatee sammaatees hirruu koo lakkaa'u si waaqeffachuun dhiisu. Yeroo keetti dhufte hundaa gaarii goota maayiree kana laatu. Booddee koo laalu fannoo koo baadhee si duukaa deema. Isatti naaf ilaalte ulfina bara qabaachuu faana qaba. Mijaatee sammaatees hirruu koo lakkaa'u si waaqessuun dhiisu. Yeroo keetti dhufte hundaa gaarii goota maaliree kana laatu. Booddee koo laalu fannoo koo baadhee si duukaa deema. Isatti naaf ilaalte ulfina bara qabaachuu faana qaba. Mijaatee sammaatees hirruu koo lakkaa'u si waaqessuun dhiisu. Yeroo keetti dhufte hundaa gaarii goota maaliree kana laatu. Haleluuyaa natti dhiyoo jirta. Haleluuyaa al tokkoof na buuftu na baata. Haleluuyaa hiika jireenya koo. Haleluuyaa ka galaana gootee naga. Haleluuyaa natti dhiyoo jirta.
Ani fayyira karaa kee jireenya baheera. Ani fayyira karaa kee jireenya argadheera. Ani fayyira karaa kee bilisa baheera. Ani fayyira karaa kee jireenya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kan akka Waaqayyoon jiru Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo keenya jireenya keenya humna keenyadha. Hallelujah. Kan akka Waaqayyo geggeessee Waaqayyoon waaqeffanna. Yesuus. Kun arti ayyaayatera bateefitu daaftolike anarraa darbeera. Oolmankee goofta kun arti baay'eetera dubbateefitu daaftolike. Baay'eetera dubbateefitu daaftolike anarraa darbeera. Gaarummaa naaf oolteefi gooftaa kun maal deebisu. Galaanni qoteessoo kee daddabalee gaarummaa naaf oolteefi gooftaa kun maal deebisu. Galaanni qoteessoo kee daddabalee gaarummaa naaf oolteefi gooftaa kun maal deebisu. Galaanni qoteessoo kee daddabalee gaarummaa naaf oolteefi gooftaa kun maal deebisu. Galaanni qoteessoo kee siyaaga'u galanni koo gooftaa. 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 Yesuus siyaaga'u galanni hallelujah. 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 Hallelujah.
hindagaddu hindagaddu akkamiini hindagaddu 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 akkamiini jireenya kooti hindagaddu hindagaddu akkamiini hindagaddu akkamiini hindagaddu argama kooti hindagaddu hindagaddu akkamiini hindagaddu hindagaddu akkamiini fayyina kootinni hindagaddu akkamiini hindagaddu akkamiini hindagaddu akkamiini argama kootinni hindagaddu akkamiini hindagaddu hallelujah hindagaddu fayyina koodhanni hindagaddu akkamiini hindagaddu hindagaddu akkam argama koodhanni shaakalanii dhannaa hin qabne faallaa qiqa koodura kan sagantaa koo geeddaree sagalee dhufeebsi biraa kufaaseen akkoo dhaabatee jaabaadha jaalalansiif qabu qajeelfama keenan dhufee daandiin kee mudaa hin qabu shaakalanii dhannaa hin qabne faallaa qiqa koodura kan sagantaa koo geeddaree sagalee dhufeebsi biraa kufaaseen akkoo dhaabatee jaabaadha jaalalansiif qabu qajeelfama keenan dhufee daandiin kee mudaa hin qabu shaakalanii dhannaa hin qabne faallaa qiqa koodura kan sagantaa koo geeddaree sagalee dhufeebsi biraa kufaaseen akkoo dhaabatee jaabaadha jaalalansiif qabu qajeelfama keenan dhufee daandiin kee mudaa hin qabu shaakalanii dhannaa hin qabne faallaa qiqa koodura sagantaa koo geeddaree sagalee dhufeebsi kufaaseen akkoo dhaabatee jaabaadha jaalalansiif qabu qajeelfama keenan dhufee hallelujah 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 sagantaa koo geeddaree sagalee dhufeebsi biraa kufaaseen akkoo dhaabatee jaabaadha jaalalansiif qabu qajeelfama keenan dhufee daandiin kee mudaa hin qabu hallelujah yesus seenaan keenya geeddarame siin namoota guyyaa har'aa taane gooftaa siin jireenyi keenya hiika argate siin jireenyi keenya hiika godhate hallelujah Yesus Kristos guddaadha hallelujah kan akka waaqayyoon jiru yeroo keenya wajjin deemuuf asmarratti dhaabnaa gooftaan guddaa sinaa eebbisu ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa tokko qobarra isa jiru dubbiseetanii isumaan itti galla wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa tokkorra isa jiru akkas jedha maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin an dubbisa guyyaa jalqaba torbanii gaafa sanbata guddaa utuu dukkanaa'uu
utuu dukkanaa utti jiru abboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaan gara awwaalichaa dhuftee dhagichi awwaalichattiin cufanii turanii awwaalicharraa akka fuudhamee argite jedha. Ameen. Hin kadhannaa Waaqayyo dubbii isaa kan akka nuuf ibsuuf. Galanniif ulfinni kan kee qoba kan ta'e Waaqayyo. Alfaaf Omeegaa kan taate. Jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate. Si galateeffanna yeroo nu laatte kanaaf. Ati Waaqayyo keenya. Ati Gooftaa keenya. Ati sababa uumamuu keenyaati. Uumaa keenya si'ati. Ati Waaqayyo alfaaf Omeegaa taate. Yeroo akkasii nuuf laatte. Yeroo ayyaana Faasikaa. Yeroo ati dhiphina keetiif du'a keef du'aa ka'uu keetii yaadannoo sana keessa teenyee dubbii kee dhageenyuuf sababa akka nuuf ta'utti yaa Waaqayyo konferansii akkasii nuuf qopheessite. Si galateeffanna guddisne. Ulfina siif laanna yaa Waaqayyo. Jiraannee guyyaa har'aa ga'uu keenyaaf baay'ee nutu pilaanii gurguddaa baafatanii karoora gurguddaa kan yeroo gabaabaaf yeroo fagoodhaa utuu diriirsanii jiranii oolanii buluu dadhabanii bara isaan keessaa sokkan kana keessatti hambaa gootee nu hambistee dubbii kee guyyaa kana geenye akka dhageenyuuf jaalala kee waan nuuf ta'eef maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya fayyisaa keenya nama Naazreetiin galanni siif haa ta'u. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Loogaaf yakka qabnu hundumaatti nu qulqulleessi. Yeroo kana dubbii kee akka dhageenyuuf gurra lubbuu keenyaa nuuf bani. Ameen. Kee dhageenyee akka nuyi hubannee ittiin jiraanneef gurra qalbii keenyaa cufuu kan barbaadu. Karaa tokkos karaa biraas yaa Waaqayyo qalbii keenya siifachi qabee oofuu kan barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos machi hafuura ammeenyaa ergaan seexanaa hojiinsaa hundinuu kan rukutame kan diigame haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayifatamu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayifatamu. Ameen. Sammuun kamiyyuu banamaa ta'u dubbii kee. Ameen. Qalbiin kamiyyuu banamaa ta'u dubbii kee. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii isaan dhaga'an suni amantiidhaan jireenya isaaniitiin waan waliin makiniif isaanin gargaarre ture. Kanaafis lafa onaa keessatti harca'an hin dhumanii akkuma dubbiin kee jiru. Dubbiin kee dhufu kun amantiidhaan immoo jireenya keenya wajjin kan nuuf wal make haa ta'u. Ameen. Jiraannee jireenya bara baraatti galuu akka dandeenyuufis ati nu gargaara. Ameen. Galanni ulfinni isaa immoo siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya fayyisaa keenya nama Naazreetiin si kadhanna. Ameen. Ameen. Maqaa Waaqayyoo haa galateeffamu. Ameen. Akkuma nama dubbisee Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsi tokko kaasee seenaa waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'atee du'a injifatee du'aa ka'uu isaatii nuuf ibsa. Iddoon sun waa'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos dubbata. Iddoo kana irratti wanti guddaan keessa koo jiru maalidha? Waaqayyo humna du'aa nama kaasuu qaba. Waaqayyo waaqa du'aa ka'umsaati. Waaqayyo dhoksaa guddaa kanaan ijoollee isaa keessatti waaqa hojjeta. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Guyyaa sanbata guddaa torban isa jalqabaatti jedha. Maariyaam Magdalaan gaafa gara awwaalicha lafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti awwaalame sana ganama abboroodhaan kaatee gaafa isheen nattuu jedha. Gaafa inni awwaalame waan caqasaa turteef attamitti akka inni awwaalame maal akka godhame waan beektuuf dhagaa guddaa walii qabanii gangashanii awwaala isaatti hirkisanii sanaan golobanii akka isaan awwaala isaa raawwatanii
deebi'an waan argaa turteef yeroo gara awwaalichaa bari abboroodhaan gara sana deemaa turte jedha. Dhagichi awwaalichi Yesuus Kiristoos ittiin irkatee cufe suni irraa galagalee argite. Haalleluuyaa. Irraa galagalee argite. Attamitti galagalee hin beektu. Yoom galagalee hin beektu. Dhagaa namni salphaatti galagalee galagashuu hin dandeenye kun garuu Maariyaam gaafa isheen itti siqaadattu, gaafa isheen sirriitti caqastu irraa galagaleetu jira. Irraa galagaleetu argitee jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan humna hafuura qulqulluutiin warra du'an gidduudhaa du'a akka isa kaase sagalee isaatiin dubbata. Warra du'an gidduutti du'i qabee hin hambifne Gooftaa Yesuus. Warri kan isaa ta'anii kana sheerii godhaniiru Gooftaa Yesuus Kiristoos irra. Hirmaanneerra Gooftaa Yesuus Kiristoos irra. Lafa kanarra yeroo jiraannullee yeroon keenya ga'ee gaafa obbaafannu du'i nu qabu akka hin dandeenyetti humni du'aa nama kaasu nu keessa jira. Humni hafuura qulqulluu. Humni Waaqayyo Gooftaan ittiin ijoollee isaa keessatti hojjetu inni ittiin ilma isaa Yesuus Kiristoosiin warra du'an gidduudhaa kaase humni hafuura qulqulluu kun warra lammaffaa dhalatan keessa jira. Harrayyuu isaaniin hojjeta. Harrayyuu isaaniin mul'ata. Harrayyuu isaaniin ulfaata. Humni kun humna du'aa nama kaasu. Humna hafuura qulqulluu kanaan Waaqayyo Abbaanii warra du'an gidduudhaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka inni kaase immoo ergamaan Phaawulos ergaa isaa gaafa ergu warra Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti hin dubbata. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 11 irratti kana yaadachiisa. Akkas jedha. Hafuurri Waaqayyoo inni Kiristoosiin warra du'an keessaa kaase hafuurri isaa isin keessa yoo jiraate dhagna keessan isa du'u immoo ni jiraachisa. Haalleluuyaa. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Waan guddaa tokko nutti dubbata har'a Waaqayyo. Nun qooda warra du'anii miti. Qooda warra du'aa kaaniiti. Warra du'aan daangeffamanii hafanis Kiristoos duukaa warra humna du'aa mo'atanii aboo du'aa cabsanii dhiqachuu lammaffaatiin haara'anii cubbuutti qulqullaa'anii hafuura kana fudhatanii hafuura kana irraa dhuganii warra sanaan deddeebi'aniif warra sanaan guutaman waan ta'aniif dhugumaan hafuurichi inni Waaqayyo Abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin warra du'anii gidduudhaattiin kaase hafuurri qulqulluu yoo isin keessa jiraatee jedha. Isinin immoo dhagna keessan isa du'aa kana jiraataa hin godha jedha. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Jiraataa godha. Obboloota ko kan koof kan keessan Waaqayyo Abbaan karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dhoksaa guddaa kana mul'isuu isaatiin hojii dhoksaa kana hojjechuu isaatiin laga du'aa gamanatti nu hambifne laga du'aa gamasitti nu ceesise Waaqa. Ameen. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Haasaan keenya haasaa laga du'aa gamaa ta'u. Ameen. Faarfannaan keenya faarfannaa laga du'aa gamaa ta'u. Ceeneerra lafa du'aa sana dabarreerra humna du'aan sun cabeera. Yesuus Kiristoosiin inni warra du'an keessa kaase humni hafuura qulqulluu anaaf isiniif kennameera. Ameen. Qabiyyeedha jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Inni qabdiidhaaf isiniif kenname jedha. Qabdiidha jedha. Qabdii beektu laata? Qabdii jechuun waan barbaadan manas ta'u maalis waan barbaadan waan bitachuu feetaniif garaan keessan itti gammade
namni kan biraan dhufe akkasin jalaan fudhanneef qabiyyee keessan akka ta'uuf qarshii isin harkatti qabattan guutuu ta'uudhaan illee yoo baate waan isin harka jirutti laattanii adaraa nama kan biraatti dabarsitee laatiin kun kan kooti horii hafeen fidee dhufeetanii guutummaatti sii kaffalee fudhadhaa jedhanii isa kennaniidha. Isa irraa bitan nama irraa bitanii abbaa qabeenyaa sanaaf inni qabdii jedhama. Macaafni qulqulluun keenya gaafa dubbatu hafuurri qulqulluun mallattoon hafuura qulqulluu keenyaa fi fudhachuu keenyaa fi mallattaa'uun hafuura qulqulluu suni Efesoon irratti gaafa dubbatu qabiyyee jireenya bara baraatti galuu keenyaaf wabiidha, gaaraantiidha, qabdiidha. Laga du'a akka taane, laga du'a gamaa akka taane, laga du'a gaman akka nu hin taane, du'a garas akka nu hin taane qabiyyeedhaaf hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa jiru har'a. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Hafuura qulqulluu kanaan egaan har'as Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti hojjeta. Tajaajiltoota isaa keessatti hojjeta. Amantoota isaa keessatti hojjeta. Humna hafuura qulqulluu kanaan guutamuun mallatteeffamuun ga'ee ijoollee Waaqayyo warra lammaffaa dhalataniiti. Humna hafuura qulqulluu kanaanitu Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoos warra du'an gidduudhaa kaasee jira. Ameen. Maqaan Waaqayyoodhaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Waa'ee du'aa ka'uu, du'a mo'achuu Yesuus Kiristoos bara sana keessatti waggaa 2021 har'aafaa keessatti dhaloota yeroo sana keessa turaniif shakkiin akka hin jiraannetti jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3-5 gaafa laaltan du'a mo'achuu Yesuus Kiristoosiif. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3-5 Yesuus Kiristoosiin du'ii qabee akka hin hambifnee fi du'a mo'atee ka'uu isaatii fi shakkiin tokkoyyuu ilmaan namaa keessatti akka hin hafnee fi Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusa deddeebi'ee of mul'isuudhaan mirkaneesse jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ameen. Deddeebi'ee of mul'ise Yesuus. Ameen, ameen. Ameen. Yesuus inni du'a gamana ture hin bo'ameef dhagaatu itti hirkate reeffa isaatti. In awwaalame. Bartoota isaatu bittimmaa'e. Abdii kutatanii. Dukkanata addunyaa irratti mo'e. Sanyiin namaa ilmaan namaa hundinuu Yerusaalem keessatti, Yihudaa keessatti, Israa'el keessatti hin boo'u turani. Warri abdii guddaa irra godhatanii turanii Yesuus Kiristoos. Garuu immoo Yesuus Kiristoos du'ii qabee kan isa hambisin du'a mo'ee ka'ee karaa adda addaa jiraataa ta'uusaa mirkaneesse Yesuus. Of mul'isuudha. Nagaan isiniif haa ta'u jechuudha. Hin shakkinaa ani Yesuusi harka koo mismaarri uree ilaalaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Hin shakkinaa. Toomaas kottu eeboo cinaacha koo hure keessa quba kee galchii ilaali. Ani isa jiraataadha. Du'een ture garuu amma jiraataadha. Du'een ture garuu amma du'aa ka'eera. Naabbo'amee ture gadditanii turtan amma garuu boojuun keessan deebi'eera. Du'a mo'atee ka'uudhaan Yesuus Kiristoos jireenya ijoollee isaatis shifti godhe 360 hin jijjiire Yesuus. Ameen. Boo'icharraa gara kolfaatti, gaddarraa gara gammachuutti, salphinarraa gara ulfinaatti, du'arraa gara jireenya bara baraatti shifti godhe jireenya ijoollee isaati Waaqayyo karaa ilma Yesuus. Ameen. Addunyaa kanatu itti dukkanaa'ee ture. Biiftuutu ifa ishee dhorkee ture. Yesuus Kiristoos garuu mo'atee ka'uusaa mo'icha isaa mirkaneessuudhaan obboloota ko boojuun hafe hundinuu deebi'ee ijoollee isaatiif gale. Kanaaf nuun ijoollee abdiiti. Nuun ijoollee du'a garasiiti. Nuun humni du'aa nama kaasu nu keessa jira. Nu mitiiti.
jireenya keenya keessatti waan nu jalaa du'ellee humni kun hin danda'arra du'aa kaasu. Ameen. Abdii nama keessatti du'e, hamilee nama keessatti du'e, hafuura kadhannaa nama keessatti gadi bu'e, dadhabbii adda addaa nama keessatti dhufe, namarraa rurrukutee, daaricha namarraa rurrukufee, awwaala namaa banuu isa danda'u, du'aa nama kaasuu isa danda'u, kan ijoollee isaatii immoo kan barbaachisaa ta'eef hundumaa kan jalaa du'e harrayyuu waamee waachisuu kan danda'u humna du'aa ka'u akkasiitu keessa. Ameen. Haaleluyyaa. Ameen. Tokko tokko hin daganna. Waaqayyoonni humna isaa hafuura qulqulluutiin ilma isaa Yesuus Kiristoosiin warra du'an gidduudhaa kaase na keessa jira jennee namannu. Hiyyaannu. Kanarraa kan ka'e akkuma namoota kan biraadhaan abdii kutanna, hin boonya, hin gungumna, of ari'anna, Waaqayyo irratti kaana, abdii nuuf kenname daganna. Garuu yaa obboloota ko, yoo hubannaatti dhufne iddoo nuyi itti mo'amnee hafnu hin jiru. Dhuguma Yesuus Kiristoosii wajjiniin dhugaatti jiraanna ta'inna. Iddoon itti daangeffamne hafnu. Lafti itti du'ii nurratti humna godhatu hin jiru. Lafti itti seexanni nurratti kabaroo rukutu hin jiru. Lafti itti dukkanni dhufee nu marsee nurratti bookkisu hin jiru. Maaliif abdiin keenya jiraataadha. Yesuus Kiristoos du'e namni. Irraa galagalee argite jedha. Ameen. Ameen. Ittuma hirkatee jira seeteetu yaadda artishee. Dhagicha guddaa sana yaadda hawtu isaan gara sanatti deemanii Sodomeedha wajjiniinis iddoo tokkotti hin argitu. Eenyutu irraa galanuu gashalaataa maaloo dhagaa kana. Dhagaa ulfaataa kana. Reeffa gooftaa keenyaa shittoo gaarii kana dibuu akka dandeenyuuf jedha yaaddoodhaan deemu turan. Garuu isaanis lama ta'anii gaafa deemanii yerootti kan garuu dhagichi guddaan sun irraa galagalee arganii. Haaleluyyaa. Ameen. Obboloota ko mana kee irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Dhala kee irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Jireenya kee irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Maaliif humna du'aa Yesuus Kiristoosin ittiin kaase kanaan ijoollee isaa gidduutti ijoollee isaa keessatti hojjeta Waaqayyo. Waldaa keenya irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Saba keenya irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Biyya keenya irraa waan galagalchuu qaba Waaqayyo. Isa galagalchuudha Waaqayyo. Seenaa galagalchuu danda'a. Haala jijjiiruu danda'a. Du'a jireenyaan isa jijjiiruu danda'uudha Waaqayyo. Utuma obbaafanne illee abdiin keenya laga gama du'a garas malee du'a gara namicha obboloota. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Iddoo tokkotti gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 11 keessatti lakkoofsa 38 akkas kaastanii olaaltanii gaafa Maartaanii Yesuus Kiristoosiin bira dhuftee obboleessi koo hinduu ture utuu taddana jiraatte ta'e hinduu ture gooftaa utuu taddana jiraatte ta'e Alaazaar inni itti jaallattu sun obboleessi koo hinduu ture gooftaa gaafa isheen jette Yesuus Kiristoos akkasitti jedhe. Amani duwwaa. Waaqayyo amantii nuuf laatu. Amani duwwaa. Obboleessi kee hin ka'aatiitti. Du'aa ka'uun jireenyis anaattiin jedhe gooftaan. Namni utuu natti amanu yoo du'e illee hin jiraatatti. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Obboloota ko. Humni du'aa ka'uu humna addaati. Hafuurri du'aa nama kaasu sun hafuura addaadha. Inni hafuura qulqulluu jedhama. Inni ofiisaa Waaqayyoodha. Inni ofiisaa danda'aadha. Inni ofiisaa jiraataadha obboloota. Maaltu kan du'e isinitti fakkaate har'a jireenya keessan keessatti? Waamtanii innaan maaltu isin jalaa waachuu dide? Maaltu har'a waan du'e abdiis
dhabe isinitti fakkaate isin jireenya keessan keessatti. Yesuus Kiristoos gaafa Alaazaar du'e sana nama du'ee boolla keessa jiru reeffa saaxinii gad biyyoon irra deebi'e sana maqaadhaan waame Yesuus dhufee irra dhaabate. Alaazaar kaayiba jedhanii Alaazaar akkuma xaxameetti ka'ee dhaabate. Humna du'aa nama kaasuu qaba Yesuus. Ameen. Hafuura du'aa nama kaasuu qaba Waaqayyo. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya hafuuraatiin kan gadi bu'e isin keessatti Waaqayyo deebisee kaasa. Ameen. Karaa jireenya keessan irraa borii jireenya jiraattan keessatti ikoonomiidhaan haa ta'u, haalaan haa ta'u, bifa adda addaatiin haa ta'u, hamleen keessan karaa du'een Yesuus Kiristoos galgala kana sagalee qabatetti. Ameen. Waamee kaasuu danda'a Yesuus. Deebisee ijaaruu danda'a Yesuus. Deebisee haaressuu danda'a Yesuus. Erga du'aa waamee kaase. Erga ofii isaatii iyyuu ilma isaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaan warra du'an gidduudha humna ittiin kaasu humna hafuura qulqulluu kanaan fayyadame har'as humna hafuura qulqulluu kun nu keessatti hojjeta. Har'as humna hafuura qulqulluu kun danda'a. Ameen. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Har'a akkas yoo jettan natti tola. Hafuura qulqulluu kanarraa dhugee hafuurri qulqulluun kun na keessa jiraate jireenyi koo jireenya yaalii mitidha. Jireenyi koo jireenya yaalii miti. Jireenya riyaaliitiiti jedha buloota. Jireenyi koo jireenya fakkeessuuf itti hirkisuu miti. Ameen. Jireenyan keessatti Waaqayyoon arguudha. Harka Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo waan na jalaa du'e kaasuu danda'a har'as Waaqayyo akka nu jennu barbaada Waaqayyo. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Abdiin kutin obboleettii koo. Abdiin kutin obboleessa koo. Akka sana sagaleen Waaqayyoo. Isa biyya lafaa keessa jiru caalaa. Isa isin keessa jirutu caalaa jedha. Biyya lafaa keessa wanta jiru caalaa. Isa isin keessa jirutu caalaa jedha. Mee har'a hafuurri qulqulluun na keessa jira jedhaatu hubadha. Mana kee keessatti hojjeta hafuurri kun. Ameen. Akka dhuunfaattis keessatti hojjeta hafuurri kun. Hafuurri Waaqayyoon nama keessatti hojjetu kun dhuga baatii malee calluma jedhee jireenya kee keessatti paasiivii ta'ee hin jiraatu. Hin hojjeta, hin mul'ata, galata barbaada Waaqayyo. Ameen. Hin hojjeta, hidhaa kee hiika, afaan keerraa, arraba keerraa galata barbaada Waaqayyo. Garuu ga'een keenya maaliidha? Nu keessa isa jiru hafuura qulqulluutiif recognition ilaachuutu nutti jiraata. Eeyyee hafuurri Waaqayyoo humna qabeessi kun na keessa jira. Inni immoo du'aa kaasa. Inni immoo seenaa jijjiira akka nuyi jennu barbaada. Kan akka nuyi amannu barbaada Waaqayyo. Gaafa nuyi amannu hafuurri nu keessa jiru hafuurri Waaqayyoo aktiivii ta'ee hojjeta nu keessa. Waan qaqqabatamaa hojjeta nu keessatti. Waan ittiin Waaqayyo galateeffamu, waan ittiin Waaqayyo abbaan ulfaatu hojjetee nu agarsiisa gaafas. Kanaaf obboloota ko amanuutu nutti jiraata har'a. Yoon du'ellee ani jiraataadha akka nuyi jennu barbaada Waaqa. Yoon du'ellee Waaqa du'aa na kaasutu na keessa jira akka nuyi jennu barbaada Waaqa. Abdiin mana koo yoo du'ellee Waaqayyo kan kaasa. Waaqayyoof salphaadha akka nuyi jennu barbaada Waaqa. Abdiin saba kootii yoo du'aa fakkaatellee Waaqayyo hin kaasa. Isaaf salphaadha akka nuyi jennee amannu barbaada Waaqa. Utuu namanin ulfina Waaqayyo arguun hin danda'amu. Amantii malees Waaqayyoon gammachiisuun tasuma akka hin danda'amne dubbata wangeelli. Kanaafidha maal godhu jedhee gaafanni Phaawulos fa'aa Sillaas fa'aa gaafa gaafate namichichi inni mana hidhaa eegu sun
amani duwwaa malee hin sodaatin jedhani. Waaqayyo amantiidhaan nu haa guutu. Ameen. Waaqayyo warra amanan keessa nu haa godhu jedhaa jira. Ameen. Obboloota yoo amante malee illee seexanni si iyyitee hin baatu. Yoo amante malee harka namarra kaa'aniif namni hin fayyu. Yoo amante malee jilbaan callumadhanii jilbeenfataniif waa tokko iyyuu hin jiru. Yoo amanne malee yuunifoormii kaawwannee iddoo aarsaarra dhaabbanne faarfanneef waa iyyuu hin cobu. Yoo amanne malee maqaa pheenxee qabaachuun waan fidu. Yoo amanne garuu Yesuusin kaamne teessoorra. Ameen. Yoo amanne garuu Waaqayyoota harka isaa ol fudhatan duukaa. Ameen. Yoo amanne garuu ulfina Waaqayyoo argina goota. Kanaaf Yesuus Kiristoos Maartaadhaan akkatti jedhe. Amanii yaa Maartaa. Yesu naga shostu naga. Ulfina Waaqayyoo arguu Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Ulfina Waaqayyoo akka argitu. Ammumayyuu yoo amante ulfina Waaqayyoo arguuf jirtaatti. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa amantiidhaan beeknu. Amantiidhaan simanne, amantiidhaan fudhanne, amanneetu jiraachaa jirra. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yoo amanneetti jiraanne humna waaqayyummaa isaa maaliif amanuu dadhabne? Gooboon jireenya keenyaa waggootaatti maal wajjin deema? Amanuu keenyaan ulfina waaqayyoo agarra. Amanuu keenyaan hidhaa gurguddaatu hiikama. Maariyaam Magdalaan dhagichirraa gaafa galagale Yesuus akka ka'e in amante keessa isheetti. Achi deebitee obbolootatti misraachoo himuu jalqabde. Dhagaan galagalee hin arge. Yesuus hin jiru achi keessa. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Beektonni macaafa qulqulluudhaa akkas jedhu. Dubartoota keessa yeroo jalqabaa namni Yesuus Kiristoosiin du'aa ka'uusaa lallabe ishee dhadhu. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan galateeffame haa ta'u. Ameen. In amante ka'eeratteen Yesuus Kiristoos immoo dudduuba isheetiin dhufee karaa adda addaa du'ii qabee akka sana hambisin du'ee akka ture garuu amma jiraataa akka ta'e karaa mamsiisneen of mul'isee jedha. Of mul'isee. Namni sattaman hundumtuu du'ii akka san dandeenye akka jiraatuuf Yesuus Kiristoos of mul'ise. Obboloota ko. Misraachoo guddaan isinitti hima. Waa'ee dhoksaa du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos humna hafuura Waaqayyootiin ta'uu isaatuun dubbadhu. Dhoksaama du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin kan hojjetame humna hafuura qulqulluutiin. Oobaraayishuun kan isin dinqisiifachiisu. Waanni dhagaa fakkaate galagale, wanti jirma fakkaate qirixame, wanti cufaa fakkaate baname. Waaqayyo bara kana lallaba kana booddee ulfina guddaadhaan mana keessan keessatti mul'atu. Ameen. Ulfina guddaadhaan karaa keessan dura haa darbu Waaqayyo. Ameen. Haalleluuyaa. Eda akkasittiin hojjetaa Waaqayyo amma jettanitti. Eda akkasitti mul'ata amma jettanitti. Waaqayyo waan ajaa'iba ta'e, waan isin hin yaadin, waan isin hin abjootin darbee hojjechuu jalqabu dhoksaa sagalee kanaan dubbaan. Ulfinni Waaqayyo mul'achuu jalqabu buloota. Dhaga'aan ture.
lallaba dhagaan ture faarfannaa waa'ee du'aa ka'uu dhagaan ture har'a garuu kan kooyyuu Yesuus du'aa koo jiraataa godhe hidhaa koo hiike cufaa koo bane kan isin ittiin jettan barichi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a isiniif haa ta'u. Barichi amma isiniif haa ta'u. Barichi yerichi bara kana isiniif haa taasisu Waaqayyo. Waaqayyo hin danda'a. Hin danda'a. Yeroo tokko tokko nan sodaadha. Waldaadhaan na malee naman yoon jabeessee akka itti dubbadhee nu jabeessa deeman abdan waldaadhaan na malee inamanu lapheen keenya. Faarfannaa dhageenya malee inamannu humna Waaqayyoo guddaa kana. Kadhannaa beenna malee inamannu humna Waaqayyoo kana. Jireenya keenya keessatti yookaan jireenya keenya irratti mana keenya keessatti hidhaama baannee teenya hidhaama baannee ba'aama baannee ibbooma baannee jiraachuu barbaanna. Amanii Waaqayyo dhugumanii qaba. Ameen. Amanaa Waaqayyo deebii qaba. Ameen. Amantiin humna guddaa of keessaa. Kanaaf al tokko tokko amanuu fi lallabuun adda adda. Amanuu fi faarfachuun adda adda. Amanuu fi lallabamuun adda adda. Amanuu fi waldaa dhaquun garaa garaa. Namoonni amanan caalaa ulfina Waaqayyoo argu. Namoonni amanani caalaa Waaqayyoon gammachiisu. Namoonni amanani caalaa harka Waaqayyoo fi isaanii keessatti argu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaa namoonni akka hin shakkineef kanaaf karaa baay'eedhaan of mul'isuu jaallata. Ulfinni du'aa ka'uusaa keessa jiru sun ijoollee isaatti akka hin irranneef namni hundinuu amane ulfina mul'atu kana keessaa qooda akka fudhatu karaa adda addaa of mul'isee jira. Yaadattu karaa Imaa'uus irra coolligaa warra deeman gidduu dhaqee gidduu isaanii deemaa maaltu ta'ee ijoollee maalaa isaa deemtu jedhee gaafanni gidduu isaanii bu'aa deemu. Ati immoo keessummaadhaan Yerusaalemitti waan ta'e akkamitti nu gaafatta? Kan nu abdannee turre raajii guddaan Israa'eliin fura jennee yaannesu nu jalaa du'e jedhanii dubbatan. Dhumarratti maaddiitti isaanii wajjin taa'ee ija isaanii banee fi ofitti mul'isee jalaa miliqeessus. Warra mana cufatanii ol deebi'anii sodaadhaan liqimfaman bartootatti dhaqee of mul'iseessu. Warra qurxummii qabuudhaa fi gara hojii isaanii isa duriitti deebi'anitti dhaqee of mul'iseessu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Ameen. Humna du'aa nama kaasu immoo nu keessa kaa'eera. Humnichi humna hafuura qulqulluuti. Jireenya keenya keessatti amantiidhaan sana shaakaluun barbaachisa. Amantiidhaan sana ittiin hojjechuun barbaachisa. Amantiidhaan sana exercise gochuun barbaachisa. Amantiidhaan sana akka dubbii Waaqayyootti jireenya ofii keessatti dubbii Waaqayyootiin ilaaluun barbaachisa. Waaqayyoo har'as waan nu jalaa du'e hin kaasa. Ameen. Waan nu jalaa du'e jiraataa hin godha. Ameen. Akka waldaatti, akka biyyaatti, akka maatiitti, akka dhuunfaatti waan nu jalaa du'e abdiitti kunne. Kana booddee du'aadha waan jennee cufnee dabarre. Yaa obboloota koo cufnee irra miti nuti. Waaqayyo banuudhaan nufa. Ameen. Hidhaa ilaallee boonyee dhiifne irra miti nuti. Hiikaa dhufa Yesuus. Ameen. Hallelujah. Ameen.
Maalni ree ga'een koof ga'een keessa amanuu. Amanuudha Yesuusi. Humna waaqayyummaa isaa amanuu. Dandeettii isaa amanuu. Har'a jireenya keenya keessatti Yesuus Kiristoosin inni du'aa kaase Hafuurri Qulqulluun ana keessas jira jennee akka waaqayyootti dhiyaannu barbaada. Inni har'as warra du'an kaasuu danda'u humni Hafuura Waaqayyoo na keessa jira jennee amannee akkatti dhiyaannu barbaada. Ani duwwaadha, ani dadhabaadha, ani harcaadha, ani gatii hin qabu, ani wayitti hin galu, duwwaa ta'uun ittiin jiru kadhannaan keenya. Mata dureen kadhannaa akkasii jijjiiramuutu. Eeyyee gatii hin qabnu turre. Gatii akka godhannu godheera Yesuus. Ameen. Eeyyee tokko wayitti hin gallu turre. Wayitti akka gallu taasiseera Yesuus. Ameen. Maaloo ameen jedhaa kana eeyyee. Ameen. Eeyyee gaaf tokko du'a gamana dhaabannee du'i nu doorsisee boonyeerra. Amma garuu du'a garas jirra. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Eeyyee obboloota ko harcaadha, dadhabaadha, jooraadha jennee kadhachuun keenya turre. Kiristoosiin garuu sun hundi nu jijjiirame. Ameen. Harcaatuu kana nama godheera Yesuus. Ameen. Dadhabduu kana jabduu godheera Yesuus. Ameen. Isa kufe kana kaaseera Yesuus. Isa diigamaatti ilaalu ani diigamaadha jireenyi koo dadhabaadha harcaadha isa jedhu namicha kana Waaqayyo ijaareera Yesuus. Ameen. Haalleluuyaa. Har'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboloota ko amantiidhaan gara Waaqayyootti akka dhiyaannu barbaada. Cubbuun nu caccabsee nu harcaasee tureeyyee. Diqannaa lammaffaatiin dhiiga Yesuusiin miiccachuudhaan qalbii jijjiirrachuudhaan haara'umsa keessa garaa ofiitiin garuu Waaqayyoo seenaa keenya jijjiire. Waaqayyoo ulfina isaa jireenya nama dadhabaa fakkaate kana irratti mul'ise. Kanaaf kottaa gara Waaqayyootti dhiyaanna. Waaqayyo du'aa keenya irratti har'ayyuu jireenya labsuu barbaade. Waaqayyo har'ayyuu awwaala nu ilaallu banuu barbaade. Kafanna nu ilaallu Waaqayyo tarsaasuu barbaade. Waaqayyo cufaa nu ilaallu hundumaa banee keessa nu yaasuu fedheera Waaqayyo. Kun Waaqayyoof danda'ameera. Ameen. Maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Yesuus Kiristoos humna Hafuura Qulqulluu kan abbaa isaatiin du'aa ka'een anaaf isin keessatti jiraataa ta'uu isaa mirkaneessa. Ameen. Humni Hafuura Qulqulluu kun immoo anaaf isin keessatti hojii qaba. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Abdii keenya nutti mul'isa yeroo hundumaa. Fuula keenyaaf keessa keenya ibsa yeroo hundumaa. Maaliif argachuuf dhabuurra miti inni kan inni itti walitti hidhatee jiru. Inni waaqarraa kan dhufe universal giftidha. Kennaa waaqarraa dhufe wanta ta'eef waa'ee lafarraa kanaa wajjin linkiin godhu, hin godhu linkiin godhu, walitti hidhatan qabu, connected hin godhu. Hafuura isaa kanaan nu keessatti boqochuu, nu keessa guutuu, nu keessatti haara galfachuu, nu keessatti hojjechuu, nuun ulfaatee immoo ulfina isaa keessatti immoo warra ulfaatan nu gochuu barbaadeera Waaqa. Ameen. Mee kottaa amanaa gara Waaqayyootti dhiyaannu. Hidhaan keenya hiikameera. Ba'aan keenya nurraa ka'eera. Dhagaa guddichi sun galagaleera. Ameen. Oo galagaleera maqaa Yesuus. Dukkanni sun darbeera. Waaqayyo nuuf qaqqabeera. Har'as amanaa hidhaa jiraa hin hiika Waaqayyo.
Mee asumaan kadhannaatti yoon ce'uudhaa baadhee tarii Yoseefaan qophaa'oo yoo ta'anii utuu gara kadhannaatti kan nu geessuun faarfannaama keessa isaanii Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun fideen dubbii kana booddee yaadatti qabadhee kadhannaatti nan dhufa. Obboloonni keenya ammas nu waaqeffachiisanii seeduu yaada. Meeshaan cuccufee jira siistemii dhiifamaa gamme. Okay. Haa ta'u. Xiqqoo na fudhata sirreessuuf kana sa'aatii keessa immoo fudhachuun barbaadu. Haa ta'u Yoseef koo kadhannaa keessaa gad logaa obboloota koo. Ameen. Hallelujah. Yesuus Kiristoos si keessa jira hafuura isaa. Ameen. Yesuus Kiristoos mana kee keessa jira hafuura isaa. Yesuus Kiristoos ala kee keessa jira hafuura isaa. Yesuusin inni warra du'an keessaa kaasee Hafuurri Qulqulluun kun si keessattis aktiivii ta'uu barbaada. Ameen. Si keessattis hojjetee ulfaachuu barbaada Waaqayyo. Maali reegayeen koof ga'een keessan nutti dubbateera Waaqayyo. Amanuutu nutti jira. Ameen. Mee nan amana'anii. Ameen. Bara kana akka kaleessaatti miti akka biraatti ulfina Waaqayyo mana koo keessatti arguun barbaada warra jettan ameen jedha. Ameen. Akka barootan dabarseetti miti akkaataa addaatti. Ameen. Ulfina Waaqayyo mana koo keessatti dhala koo irratti haadha manaa koo irratti abbaa manaa koo irratti warri jettan. Ameen. Waldaa koo irratti biyya koo saba koo irratti arguun barbaada warri jettan. Ameen. Nana mana Waaqayyo immoo hin danda'a warri jettan. Ameen. Dhagicha inni galagalche gaaficha. Nan danda'a jedhaa jira gooftaan har'as. Ameen. Ani danda'aadha jedhaa jira Hafuurri Waaqayyo har'as. Ameen. Mee ati danda'aadha ittiin jedha obboloota koo al tokko gooftaa. Danda'aadha. Dhugumaan wanti Waaqayyoon dhibu jiraaree jedha dubbichi. Isa du'a galagalchee ka'e kana wanti dhibu jiraaree. Akkan hin nyaatamne cakkaa guddaa keessa obaa kommuun deemu aatanaa wajjin garaan korraafamu. Nana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne cakkaa guddaa keessa obaa kommuun deemu aatanaa wajjin garaan korraafamu. Nana mana gooftaa akkan hin baanne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne cakkaa guddaa keessa obaa kommuun deemu aatanaa wajjin garaan korraafamu. Waaqayyoon akkana naan jedhe.